Yooyaa. Har'a mata duree displacement qayyoo kan laallu ta'a jechuudha. What does it mean displacement qayyoo tokkoon laaluudhaaf kan yaallu ta'a jechuudha. Okay, from your grade 9 physics kutaa 9 irraa jechuudha. You know that kana ni beekte. Distance is total length of path taken in going from the initial position to the final position. Why distance waan inni ta'e ni beekta jaa. Maal jechuu isaa beekta jaa. Ida'ama dheerina sararaa jechuudha. Eessa deemu jalqabarraa dhuma qabu jechuudha. Positioning isaa initial position to the final position haa qabu ta'uusaa hubattee jirta ni beekta jedha. Kutaa 9tti barattee jirta. Kana kutaa gaditti akkanatti fakkaatutti saayinsii waliigalaa jeneraal saayinsii keessattis barattanii jirtan jeen abdadha. Ammoo warri saayinsii jeneraal saayinsii san isin hin dhaqqabin jechuudha. Warri jeneraal saayinsii san hin dhaqqabin saabjektiilee fiiziksii fi fiiziksii individuaalii fiiziksii qofa keessatti jechuudha. Fiiziksii baayoloojii fi keemistirii keessatti jiru kana walitti qabanii jeneraal saayinsii waliigalaa jedhanii walitti qabanii cuunfanii kaa'an kana jechuudha. Kana keessa gaafa inni tokkoon san barattan jedheen abdadha. Final positionii fi initial positionii isin hariyaa miti jedhee yaadu jechuudha. Kanaafuu ni beektan. Ida'ama dheerina leengisiidha jechuudha. Ida'ama dheerina jalqaba bakka takka qabu fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf asirratti let me try to show you guys singilsiisuudhaaf yaadu. Amma fakkeenyaaf konkolaataan tokko asirraa ka'ee jenne konkolaataan tokko asirraa ka'ee jenne poointii tanarraa ka'ee jenne konkolaataan tokko asiin deemee asitti dhaabbataa jennu fakkeenyaaf asitti baawundarii jira jechuudha. Dallaa wayiitu jira ittistoo jechuudha. Kadaabuu dallaa wayii jira jenne initial positioning asii jechuudha. Iddoon jalqabaa inni irraa ka'u garuu faayinaaliidha asii jechuudha. Faayinaaliin asii initialiin asii. Konkolaataan kun asii deemee jechuudha. Asitti faayinaaliin isaa asii jechuudha. Walubannee faayinaaliin isaa asii initialiin isaa asii jechuudha. Kana jechuudha. Ida'ama dheerina waan tokkootiin distaansii jennaani kana barattanii jirtan gaafa gaditti. Okay, let us move on to the final position. Distance is scalar quantity. Distance malee scalar quantity dha jechuudha. Scalar quantity dha jechuudha. Inni hal dhabee dha jechuudha. Kallattii dhabee jechuudha. Hal dhabee dhugaa inni kallattii dhabee kallattii hin qabne jechuu dandeessan karaa biraatiin. Okay. But garuu difference between initial and the final position vector of a body is called displacement jennee yaamne. Maal jedhee garaagarummaa jechuudha. Garaagarummaa jalqabaa fi dhumaa positionii vectoriidha. Katee jechuudha qaama vectorii ta'e tokko akkam jennee yaamna displacement jennee yaamna jedhe. Fakkeenyaaf displacement jechuun bakka cutaway jechuudha. Karaa biraatiin haaka wayii isin jaaniin cutaway yoggaa jennu karaa gabaabaa jechuudha. Karaa gabaabaa fakkeenyaaf ammaan tana jechuudha. Karaan tokko asiin deemee akka deemee karaa ammaa wayii tokko asitti amma fakkeenyaaf manatti dhaqaa jennu. Amma kana tana akka manatti fudhadha jechuun amma asirratti gaafaan akkana kaasu asirratti position wanni isaa yaada isaa isin gochisuudha malee pikcharii isa riilii isaan kaasuuf himte jechuudha. Asirraa kaa'aa jenne amma fakkeenyaaf karaan asiin akkatti gaafa deemu asiin gaafa deemee akkatti asiin dhagee asiin as ta'u amma fakkeenyaaf as ta'u bakka tana ta'u jechuudhumti as ta'u haalaan dheeraadha jechuudha. Karaan kun asiin dhufee asirraa ka'ee asiin akkanatti gaafa deemu haalaan dheeraadha jechuudha karaan kun. Saniifuu maali distaansiin kun karaa dheeraadha waan ta'eef displacementiin ammoo kallattumaan jechuudha. Kallattumaan jechuudha displacementiin asiin dhufa jechuudha.
sanii displacementiin katwee jechuun ni dandeessan. Kanaafuu karaa gabaabaadhaan wanta barbaanne san bira gahuudhaaf jechuudha displacementii fayyadamnaa jechuudha. Isinii galee barattoota. Isinii galee jedhamte. Akkasii jechuudha yookaan katwee yookaan jennu karaa gabaabaa vektarii yookaan akka jedhennu kallattiin isaa maal jechuudha. Akkanatti kallattii kanaan deemu jechuudha. Kallattii hin qabu yookaan distaansiin amma maali asiin dhufee amma fakkeenyaaf kun amma kun fakkeenyaaf asiin dhufee asiin dhufee kun amma akkatti asiin gaddeemu kun fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf jechaadha. Fakkeenyaaf asiin amma akka gaddeemuu isaa kun karaa eessaa deemaa jennu fakkeenyaaf kallattii yoo gad dhufee inni karaa saawuzii deema. Saawuzii deeman kallattiin jennee beekadhaadha. Gaafa immoo akkatti asiin deemu karaa kamiiti jechuudha. Karaa saawuz iistiiti jechuudha. Saawuz iist asiin karaa akka deemamuun saawuz iist jee egaa asiin dhufee booda asiinis akkasuma dhufee karaa maaliiti jechuudha. Karaa gamanaa yoo sararri kun gamanaa ta'e jechuudha. Sararri asii kun fakkeenyaaf amma sararri akka kaa'amere fakkeenyaaf akkatti akka kaayoo jenne kanaa iistiidha. Kun noorziidha. Kun weestiidha. Kun saawuziidha jenne. Saawuziidha jenne maal jechuudha. Asiin amma fakkeenyaaf kun asiin gama kanaan akkatti gaafa asiin gad dhufu jechuudha. Asiin qixa kanaan gaafa dhufu qixa kanaan gaafa dhufu maal jechuudha. Saawuz weestiidha. Saawuz weestiidha qixa kanaan yoo dhufe. Qixa kanaan akka yoo dhufe saawuz weestiidha. No qixa kanaan akka dhufu kun jechuudha. Saawuz weestiidha. Saawuz weestiidha jechuudha. Qixa kanaan yoo akka dhufu ta'e. Qixa kanaan akka dhufu saawuz weestiidha. Asiin deemee immoo eegas booda jechaadha. Eegas booda asiin akka dhufeemi. Asiin akka dhufeemi. Saniifuu asiin maali jechuudha. Asiin maali? Saawuz iisti ta'e. Saawuz iisti ta'e jechuudha. Saawuz iist. Asiin xiqqeeshoo gaafa gad deemu karaa saawuzii ta'eeti san booda asiin gisee as darbu jechuudha. Karaa saawuz iisti ta'e. Saawuz iisti ta'e. Asiin gaafa dhufu akkasumatti saawuz iisti jechuudha. Saawuz iist. Saawuz iist. East saawuz jedhee asiin dhufee gara iisti dhufe jechuudha. Gaafa kana ta'u jechuudha. Akkanatti bifa kanaan deeme jechuudha. Saniifuu kallattii hin qabu. Hoggaa jennu kallattii dhabee hoggaa jennu waa malee miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma distaansii reefu jalqaba kaasuudhaaf yaallesan jechuudha. Distaansiin reefu jalqaba kaasuuf yaalaa turre displacementiin jechuudha. Displacementiin kana qixa kanaan deemannee displacementii kennu kun amma kun asitti maal jechuudha. Karaa maalii deemee jechuudha. Karaa west to east jechuudha. West to east. Kanaafuu itti ilaallu jechuudha. Deemu karaa maalii? Karaa east deemee jechuudha. Karaa east ilaaltan. Karaa itti deemu ilaaltan. It is going to east jettanii deebisan jechuudha. Karaa kamit deema? Karaa east deema jettaniitiin deebisuu dandeessan jechuudha. Saniif kallattii qaba yaabee nu displacementiin kana distaansiin ammoo kallattii dhabee gisee jennu bifa saniin akkasii kallattii isaaf duraamis godhee jechuudha. Kallattii tanaaf dhabee jettanii deebisuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu isiniif hanga tokko isiniif yaada. Yoo ifan taanes nu gaafachuu dandeessan jechuudha. Komentii irratti irra deebinee isinii ibsuudhaaf qophiidha jechuudha. Asuma caasuu kaan hanga dandeenye takka jechuudha. Isinii ibsuudhaaf qophiidha. Don't be economical. This is your question to asking us. Gaafii nu gaafachuu hin qusatinaa jechuudha. Nu gaafachuudhaaf we are free to respond to your questions. Okay. Kana fakkaata jechuudha. Displacement fi distaansiin addaan dhufee jira jedhee yaada jechuudha. Basically, displacement is the shortest distance. Displacement is the shortest distance between two positions and has certain direction. Kallattii certain ta'e takka jechuudha. Certain taate takkaa fi akkasumatti illee positionii lamata qabu jechuudha. Jidduu positionii fakkeenyaaf west to east akkuma jalqaba jechaa turreessan jechuudha. Asii amma gaafa reefu dubbachuu turreessan jechuudha. Asitti westidha. Asiin east jennee turre west to east between this direction jechuudha. Certain direction gisee jechuudha. Certain jettanii dubbisuu dandeessan. Gaafa kun doesn't matter. Pronouncing is
It's nothing, guys. Accent American accent kasu certain yani dubbisan certain galaadoo yani galaatoo ti galaadoo yani dubbatanii ti tana galaadoo ti gisee yan if keessa dubbatan jechuudha ti tana sanii fi certain jettanii dubbisuu dandeessan kunoo isin tana certain jettanii dubbisan certain yani dubbisan garuu isaanii certain direction yani dubbisanii it doesn't matter akkuma feetanii dubbisaa garuu immoo hubachuu qabdan jechuudha. American accentis itti dhuftan jechuudha fuuldura. Ammaaf garuu isiniif ifatti jechuudha hubachuu qofa jechuudha inni isinirraa barbaachisu irra deddeebiidhaan aksentis fuuldura isiniif sirraa ta'a saniif irra gatina thus fi therefore so hence since qajoo kun is tokko isiniin jedheen ture. Okay, therefore jechuu takka thus jennu therefore displacement is a vector quantity maaliifi sababa positionii lama jechuudha. Distaansii positionii lama gidduu ta'e gabaabaa ta'e illee shortest ta'ee fi akkasumatti illee certain direction qabu kallattii murtaa'aa ta'e tokko qabu waan ta'eef saniifuu displacementiin vector quantity dha jenne je. Displacementiin vector quantity in figure 2.1 keessatti arguu dandeessan. Distance is length of the dashed line kate ana jechuudha distansiin ana akkuma agartan dash gisee jiru akkanatti akkana qabu jechuudha akkanatti akkana sararame jechuudha dash akkana sararame kana jechuudha. Okay, let us move on. Active of no. While a displacement is a straight line distance from a starting point to the ending point. A starting point from initial point to the final point ending starting jalqabaa TV tuqaa jalqabaa sanirraa jirraa karaa isa dhumaatti jechuusaati. Fakkeenyaaf amma kallattii literally gisee jennu jechuudha dhugaa isiidha dhugaa pointiidha gisee jennu jechuudha. Tuqaa tanarraa ka'ee hanga tuqaa tanaa jechuusaati. Tuqaa asii tanarraa ka'ee hanga tuqaa asii kanarraa ka'ee hanga kamitti jechuudha hanga tuqaa tanatti jechuusaati. From starting point to ending point or from initial point to final point or from initial position to the final position jechuun isin dandeessanii sun filannoo teessanii bartoota. Okay, you got me. No, what's the name? Straight line no as much as straight line kallattii qajeelaa ta'e jechuudha. Qajeelaa irratti honmaal displacement dha distansiin bifa kana fakkaata jechuudha. Asiin dhufee asiin akkanatti karaa dheeraa tokko jechuudha. Kana maal jennaan distance jennaan straight line and short way or cut way normally displacement from starting point to any point or from initial position to final position jettanii deebisuu dandeessan jechuudha. Okay, akkuma asirra jiru jechuudha. If the initial position S sub naught or S sub naught again zero than actually zero starts from origin is distance jalqabaate jechuudha. Isa jalqabaate jechuudha. Zero from which an object moves to the second position is S in a particular frame of reference. In a particular frame of reference zero isa jalqabaa san irraa kaafannee jechuudha. Jalqaba S naught tanar S sub naught janiin gaay S sub naught janii dubbisan garuu
isa sirriitiin jechuudha. Garuu nuti S note jennee dubbifna. S sub note garuu isin subscriptiin isaa 0 jechuudha. Akkas jedhanii dubbifamaa yeroo dubbisanii it doesn't matter. Rakkoon qabu garuu qabeessanii dubbisanis S isa jalqabaa kana originii irraa kaasee jechuudha hanga S kanatti jechuudha. Inni average isa gaafa average isa like particular reference then displacement can be written as akkanatti barreeffamee kana barreeffamaa jechuudha. Jalqaba isa sanirraa jechuudha. Isa duraan irraa ka jalqabaa irraa irresta jechuudha. Starting point minus from final position minus initial position jechuudha. Takama from final position to initial position jechuudha. Seera herreegaatiin jechuudha. Kanaafuu isa dhumaa faayinaalii hir'isu isa starting point dha jechuudha. Initial point egaa irraa hir'istan displacement keenya akkasii jechuudha. In order to answer exercise 2.1 tana deebisuudhaaf jechuudha. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from Otanarra jechuudha. Orraa imala isaa objectiin kun imala isaa eegalee irraa eegalee jechuudha. Which is treated as its reference point akka boota iddoo jalqabaatti jechuudha. Akka iddoo jalqabaatti tajaajiltee jechuudha. Oontuni asii tana baana jechuudha. Asii tana baana show pointiin kun referensiin isaa pointii kana akka 2.2 figure 2.2 irratti mul'atu jechuudha. Asirratti akkuma agartan jechuudha. ABC represents the position of object at different instance jechuudha. Tanabe kuda yekisati no exercise 2.1. What is the difference between distance and the displacement? Yeah, distance is it is scalar quantity that it is only expressed by its magnitude, but or whale displacement is a vector quantity and also molecular and also it is expressed by magnitude and direction. Direction is hamman kan ibsamu jechuudha displacement. Akkasitti tanii ibsisan deesan jechuudha. Position of object on straight line path. No karaa sarara jalaa kanarra yeroo jechuudha. For motion of object from O to A. The distance covered distance in fageenya hamtuutu cover kamtu cufamee jechuudha. Hanga isatti jechuudha. Hanga 60 kilomeetira. And magnitude displacement in isaa meeqa jechuudha. 60 kilomeetira jechuudha. During it is motion from hoggaa inni sochirra jiru jechuudha. Esra kaasee jechuudha. Orraa kaasee jechuudha to 8 gaafa yoo and back to B. The distance covered 60 kilometer plus 25 kilometer. Wal qixxu ta'aa meeqa jechuudha. 85 kilometer. 85 kilometer jechuudha. Esarraa from here to make asirranga isatti jedhe oranga isatti jedhe oda hanga kanatti oda hanga kanatti meeqa 60 kilomeetira jedhe oda hanga 8 garuu immoo back to B jedhe asitti 35 tu jira 35 hanga asii gaafa jedhu jechuudha 35 fi asitti garaagarummaa jiru jechuudha hoggaa kana hoggaa gootan jechuudha maal jedhe orraa hanga 8 kilomeetira 60 jedhe and back to maal jedhe back to B jedhe hanga baattee malee hanga baattee jechuudha asirraa amma gaafa lakkooftuu jechuudha gaafa lakkooftuu meeqa back to gisee jiru A to B jechisaati asirraa amma fakkeenyaaf asii hojjettu 5 jira
afurtamaa fi 35 jidduu 5 jira. Asii asitti 5 jira. Asii asitti 5 jira. Asii asitti 5 jira. Asii asitti 5 jira. Meeqa jira? 5 firii meeqa jira jechuudha? 5 firii meeqa jira? Firii 5 jira jechuudha. 5 takka 2 3 4 meeqa 5 jechuudha. 5 baay'isuu 5 jettanii meeqa jira? 25 jechuudha. Kanaafuu 60 ta'uu 25 meeqa ta'a? Warqee ta'a 85 kiiloomeetira jechuudha. Akkasitti ibsuu dandeessan jechuudha. Na hubattanii? Okay. Akkasumatti kana maal jechuudha? Kun maaliiti? Distaansii jechuudha. Distaansii hoggaa gootu. Hoggaa distaansii bana. Garuu immoo hoggaa displacementiidha akkanaa miti jechuudha. Hoggaa displacementiidha akkanaa miti. Maaliif akkanaa miti naan jechuudha. Maaliif akkas ta'uu dhabee jechuu dandeessan? Yaa you're right. Dhugaa keessan maaliif akkas ta'uu hin danda'u? Maaliif ta'uu hin dandeenye? Fakkeenyaaf amma akkanatti gaafa deemtu akkanatti sarara qajeelaa kana jechuudha. Sararri kanarraa jallatee akkanatti sirrii kanaan gaafa akkatti deemtu karaa maaliif deemtaa? Karaa east deemtoo jenne. Karaa east deemtoo jenne baaktuu asiin amma kun westidha. Asiin west kun east yoo ta'e asiin gaafa baaktuu gara east gaafa jettu adda addaa kallattiin tun karaa asii kun maal jechuudha? Akkana dheeraan kun karaa maaliiti? Karaa east yoo jenne karaa east yoo ta'e inni gabaabaan ammoo gamanas deebi'u kun maali? Karaa maalii ta'e jechuudha? Karaa west ta'e jechuudha. Saniifuu maali guddaan kamee jechuudha? Guddaan kana karaa maalii deemu? Kunis B to A to B deemee A to B je. Kadura ammoo O to A je. O to A 60 maali? 60 east yoonne. 60 east yoonne. Ka ammoo A to B dha maali jechuudha? A to B dha 25 maali? 25 west yoonne. Kallattii adda addaati mire. Kallattii adda addaati waan ta'eef isaan walirraa hirrifamu. Kallattii gosa tokko silaatee amma displacement keessatti jechuudha. Kallattiin gosa tokko yoo ta'e walitti hidhama. Yoo kallattii adda addaa ta'e walirraa hirrifameetini kallattii hafteef san gootaa jechuudha. Waliigallee kallattiin hafteef san. Kallattiin hafteef san gootaa jechuudha. Kallattiin maali? Kallattiin hafteef san goota. Wal hubannee barattoota. Kallattii hafteef san gootan. Kallattiin hafteef san. Fakkeenyaaf ammaan tan kana 60 kiiloomeetira yoo jenne east to east gaafa east deemeen kun ammoo 25 to west karaa west deemeen san booda karaa foqame jechuudha. 60 hir'isuu 25 meeqa jechuudha. Kana seera hir'isuu kutaa gaditti baratanii jirtanii kun westidha kun eastidha waan ta'eef maali alatti adda addaati waan ta'eef maayinis gootanii jechuudha. San booda takka asirraa fudhatanii jaarraa as dura takka gootan kudhan hir'isuu 5 meeqa 5. Okay, asitti meeqa hafee jechuudha? 5 hafee jechuudha. Hoggaa takka asirraa fudhannee takkas kaannee jechuudha. 5 hir'isuu 2 meeqa 3. Kanaafuu 35 kiiloomeetira to what? To east. Hafee jechuudha east dhaafa. 60 fi 25 kamtu irra guddaadha. 60 irra guddaame sababa saniifi jechuudha. Saniifi bifa kanaan guutuu gootanii keessan jechuudha. Yoo kiiloomeetira qofa keessan amma information isaa maali jechuudha? Guutuu miti jechuudha. According to displacement precondition. Wantoota displacementidhaaf ta'uudhaaf guutuu qabu keessatti sirrii miti jechuudha. Saniifuu preconditioniin displacementidhaa kallattii wajjin ibsamu. According to displacement precondition. Okay. Let us move on. Let us move on. No, akkuma agartan akkana jedhe. Thus, magnitude displacement hangana. It is not equal to path length kanaati miti jechuudha. 85 akka jalqaba walitti daanee 85 distance nu dhufeesanii miti jechuudha. Further, you will notice gadi fageenyaan jechuudha that magnitude of displacement for a course of motion may be 0 but
corresponding distance cover is not zero dha jechuudha. Inni kun displacement kun yoo wal qixa ta'e jechuudha. Wal qixa hagamanaatis ta'e fakkeenya amma kiiloomeetira 60 yoo from O to A and back to O yoo jee masla zero ta'a jechuudha. Eenyutu zero ta'a? Displacementu zero ta'uu danda'a. Garuu immoo distance covering isaa yoomiyyuu zero ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif inni kallattii dhabee waan ta'eef, kallattii kan qabne waan ta'eef, inni kallattii qabu waan ta'eef kan saniif zero ta'uu ni danda'a jechuudha. Carraa zero ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 60 gamanaanis 60 gamasinis 60 yoo ta'e gara hir'isnu maali zero ta'a mire saniif jechuudha. Kaan ammoo akkas ta'uu hin danda'u. Dheerinni isaa walitti ida'amaatuma deema. Hoggaa maaliiti? Hoggaa distaansiidha. Kana akkasitti naaf qabadda. Okay, if you consider object to travel back to O, the final position coincides with the initial position and therefore displacement is zero. No, akkuma jalqaba kaasaa jirru jechuudha. Gara zero gaafa deebi'e duraanii kun zero gaafa deebi'e kun waa zero jechuudha. Kaasee kun asirraa ka'ee as dhufeen neemi. Asirraa ka'ee as dhufeen. Garuu immoo asirraa ka'ee maayis deemee gaafa ootana deebi'ee jechuudha. Maal ta'a? Zeeroodha ta'a gaafni displacementidha. Gaafni displacementidha. Zeeroodha ta'a jechuudha. Zeeroodha ta'a jechuudha. Sanbaana. Garuu distaansiin zeeroo yoomiyyuu hin ta'u jechuudha. OA plus AO meeqa ta'e jechuudha? 220 ta'e jechuudha. Distaansiin 220 ta'a. Waliigalee thus therefore the two different physical quantity distance and displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. Example 2.1 irratti maal jedha? A person walks 70 meter kara east ila deema jedha. And then 30 meter west deema jedha. Find displacement tokko jiru maal jechuudha? Kana walirraa hir'ista. Maaliif kallattiin isaanii garagara waan ta'eef. Kallattiin isaanii garagara waan ta'eef. By the way asirratti yoo ammoo unitiin isaaniitu wal fakkaachuu baate, unitii isaanii wal fakkeessuu qabdan. Unitiin isaanii wal fakkeessuu qabdan. Unitiin isaanii wal fakkaachuu baate jechuun maal jechuudha? Wal fakkaachuu baate jechuun fakkeenyaaf amma 70 kiiloomeetira yoo jee kiiloomeetira east yoo jee. Okay, 70 kiiloomeetira east yoo jee. Akkasuma jalqaba kaasuuf yaalaa jirtu kana 30 meetira yoo jee meetira west yoo jee west yoo jedhe maal jechuudha? Dirqama maali? Takka kiiloomeetira jijjiiru 30 tana kiiloomeetira jijjiiru takka ammoo 70 kana kara meetira jijjiiru wanni isinirra jiraatu jechuudha. Eegasa booda jechaadha walirraa idoo sirrisuus dandeessa yoo unitii wal fakkaachuu baatte jechuudha. Kana akkasiin naa hubattanii isiniif dhahama jechuudha barattoota. Unitii isaa ilaaluu qabdan dura unitii isaa ilaaluu qabdan. Isin Afrikaan barattoota Afrikaan quick or fast learner waan taataniif kana naa hubattan jeen abdadha. Okay, let us move on. Adde fufuuba eegasa booda jechaadha asitti kun amma jechuudha. Kana 70 hir'isuu 30 unitii isaa wal fakkaataadha. Saniifuu kallattiin isaanii adda addaa mire. Kallattiin isaanii adda adda. Kallattiin isaanii maal jechuudha? Adda adda jechuudha. Saniifuu kallattiin hafeessanii jechuudha. Eega dalagdanii har'aa hirriftanii hafeessan jechuudha. Kallattiin isaa haftee jechuudha. Sanii jechuudha isa dhumaa displacement eegagan. No kuniif kun meeqa jechuudha? Hoggaa walirraa hirreessinu 40 maal jechuudha? 40 meetira karaa eastii ta'e jechuudha. East maaliif eastii turre guddaa waan ta'eef kun waa xiqqishoo waan ta'eef westiin eastii turraa hafuu danda'a jechuudha. Sila westiin kun irra guddaa ta'e kallattiin tamaatiiti westii tana taate turte jechuudha.
garuu unit isaa hin irraanfatina. Unitiin isaa yoo wal fakkaate malee walitti hidhuu sirrisuus hin dandeessan. Hidhuu sirrisuus hin dandeessan. Waliigalee jeeyyaadha. Garuu distaansii barbaadaa isin jee maal jechuudha? Walumatti gaara. Kanaaf kun meeqa 70. Kani 30 fi kuni 30 fi 70 jechuudha. Meeqa 100 akka jechuudha. 100 akka meetira jettanii ilbiiftan. Maali? Yoo maal ta'e yoo distaansii si gaafate. Distaansii nu gaafanne waan ta'eef. Kallattiin qabu gaa distaansii saniif. Maal jennee kallattiin qabu distaansiin. Okay. No, bifesaniin keessan jechuudha. Kana karaa maaliitii meetir east jettanii keessan jechuudha. No, akkuma asirra jiran displacement of a person. Displacementiin namni sanii jechuudha. Kadeemu deemichi inni 70 karaa maalii deeme? Karaa east deeme. And zaan jedhamu malee deebi'e. Turning around and walking back. Karaa west kadeeme jechuudha. Garagalee karaa west kadeeme. Distaansii isaa meeqa jechuudha? 30. As showing in figure 2.3 irratti akkuma mul'atu jechuudha. Asirratti akkuma agartan dursoo asirraa ka'ee jechuudha. Asii ka'ee karaa maalii deeme? Karaa east deeme. Karaa east deeme no asitti jechuudha. Asitti east deeme eegas booda iftuu deebi'ee hangana 30 deeme jechuudha. Asirraa ka'ee akka dash laayinii kanaan barreeffame kan sarara break laayinii kanaan barreeffame kana dursoo karaa deeme kana deeme jechuudha. Eegas booda maal jechuudha? Eegas booda ifirra deebi'ee hanga meetira 30 takka ifirra deebi'e. San booda hangam takka deemee jechuudha displacementii 40 meetira qofa deemee jechuudha. Waliigallee kallattiin kun maali? North, South, East, West jechuudha. Waliigallee jeenabdadha. Inni kiiloomeetira meeqa qofa deemee jechuudha? Meetira 40 qofa deemee akka displacementitti. Okay, the displacement is only 40 meter since person is now only 40 meter from starting point, but total distance traveling meeqa jechuudha? Total distance meeqa? 100 akka meetira jechuudha. Distance isaa 100 akka meetira deeme jechuudha. Garuu distance displacement isaa maali? 40 qofa only 40 meter. Hanga jalqabarraa kaasee hanga dhumatti displacement meeqa deeme? 40 meetira qofa deemee jira. Key concept: distance is the actual path that is traveled by a moving body, whereas displacement is the change in position. Position yoga final position minus initial position jechuudha. Final position minus initial position. Tajaajila qabaa dhumarraa tajaajila qabaa hir'isuu jechuudha. Dhumarraa tajaajila qabaa hir'isuu jechuudha. Eenyu hoggaa displacement barbaadu. Displacement. Okay, section summary maal jedha? Description of motion depend on reference frame from which it is described. Description of motion maal irratti hundaa jechuudha. Reference frame irratti hundaa. Eessa irratti? Bakka from eessa irra jechuudha. Which it is described bakka itti ibsame jechuudha. Position is the location of an object compared to a reference frame or point jechuudha. Position maali? Location of object compared to maali? Reference frame yookaan point dha jechuudha. The distance an object moves is the length of the path along which it is moves. Distance maali? Objecti movie ta'e dheerina deemu tokko paazii isaa san jechuudha. Paazii goyaannu waan biraati miti. Paazii goyaannu kana fakkeenyaaf paazaniin sararuma kanatti paazaniin fakkeenyaaf paazii jettanii qabachuu dandeessanii paazii we call it paazii. Paaziin waan biraati miti jechuudha. Saniif akkasitti kanaan akka bira darbuun isaniif dhaama. Okay, displacement is the difference between the initial and final position of an object. Displacement maali? Garaagarummaa jechuudha. Garaagarummaa maali ta'e? Isa jalqabaatii fi iddoo jalqabaatii fi iddoo dhumaatii. Eenyu displacementiin?
displacement garuu immoo distaansiin sararuma san laallaan jedhe sarara reefu kaasuu yaale san sarara kanuma laallaan kun akka deemee asiin dhufee illee akkatti fagoo deemus maali jechuudha. Amma kun starting point yoo ta'e asiin dhufee akka dhufee jechuudha. Akkana dhufee asiin akkatti jechuudha. Akkatti hanga asitti jechuudha. Kun maali displacement distaansii jechuudha. Distaansii garuu displacementiin kallattumaan akkatti asiin muruu jechuudha. No, kallattumaan akkatti kun starting point, final pointiin asii. Starting point and ending point. Ending pointiin tana starting pointiin kana jechuudha. Dhaalamee distaansii kana akkuma inni itti karaa dheeressanitti jechuudha. Asiin dhufee asiin akkatti asitti deebi'ee jechuudha. Distaansiin karaa fagoodha jechuudha. Displacementiin garuu short way and cut way or hack way jechuun deebisuudha. Okay, let's move on. Hatti fufu. Okay. Kana jechuudha displacementiin kana jechuudha. Okay, by the way jechuudha. Asirratti yoo amma jalqaba irratti amma gaafii review question section amma laallee dhufne kana jechuudha. Maali waa'ee displacementii gadi fageenyaa jechuudha. Distaansii waan inni ta'e gadi fageenyaan laallee turree dhufne akkasumatti illee beekna jedhee yaada. Kanaafuu gaafii sadeen tana jechuudha. Akkanaaf dalagtanii wanni keessatti komentii naa barreessanii isiniif dhaama jechuudha. Yoo deebisaa isiidha immoo chaanaala Afaan Oromootiin yookaan CR jechuudha fuulduraaf jechuudha. Chaanaalii san create goone jechuudha. Ammaaf garuu Afaan OromooItiin kan jiru irratti jira. Achirratti fuuldura isiniif galaqqifna jedhee pik goone jechuudha. Review questions ta'e exercises ta'e in detail jechuudha. Deeply gadi fageenyaan achirratti isiniif galaqqisnu ta'a jechuudha. Garuu immoo asirrattis hojjechuudhaaf ni hojjenna. Garuu yabalata jechuudha. Addatti achi keessatti isiniif galaqqifna jechuudha. Addatti achi keessatti argachuu dandeessan jechuudha. Saniif immoo isin tanamma akka hoomorkitti isiniif kan yoo gaafiin isinitti ulfaachuu ta'e gaafii tokkoffaa takka lamaffaa sadaffaan ulfaatettanii deebisuu dandeessan jechuudha. Naaf. Okay, hatti fufu nugaa dabnee boqonnaa kana cover goonee karaa unit 3 dabruu qabna jechuudha. 2.2 maal jedha? Average velocity and instantaneous velocity. Average velocity and instantaneous velocity kajiru egalle topic kana. By the end of this section you should be able to kana beeku qabda. Why maliti define instantaneous and average velocity of a body in motion. Akasumatti describes the difference between average velocity and instantaneous velocity. Akasumatti why mali beeku qabda ja why solve problem related to the average velocity kajiru addatti beeku qabdaniin dirqama keessan jechuudha. Let us start with average velocity. Average velocity irraa eegalluga. In grade 9 you learned that kana barate. Why mality? The rate of change of distance with time is called speed. Rate of change of distance in yeroo jingafa going with time called magenne barate speed yete barate. Akasumatti illee weelje akasumatti illee rate of distance of displacement with time. Displacement with time. Asatti with time jette. Rate change of displacement with time jechuudha dandeessan. With time asatti with time jechuudha. Akkuma asatti ibsee ture inni asatti irraa dhiise garuu asatti with time jettanii barreeffachuu dandeessan jechuudha. Asatti rate change of displacement jettee keessan booda with time. Asirratti barreeffamnaa rakkisaa jira. Afaan qotirraa na hubattan jechuudha. Garuu warra afaan qotirraa barreessuudhaaf isinitti ulfaateef niin barreessa jechuudha. With time. With time jettanii barreessan jechuudha. Isatti displacement bakka displacement jedhamu displacement noun as maal jennee yaamne jennaan akkana noun as velocity jennee yaamna. Maali rate of change of displacement with time. We call it or noun as maal jechuudha. We call it or noun as velocity jennee yaamna jechuudha. Kana immoo rate of change of distance with time we call it speed. Garuu rate change of
displacement with time. We call it or known as mali velocity tani yaamni jedhe akkasitti hubattanii isinidha. Unlike speed jechuudha. Akkuma speed dhaan adda jechuudha. Velocity is what? Vector quantity jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Speed maal jechuudha? Scalar quantity jechuudha. Unlike isa osoo hin ta'in jechuudha. Akkuma adda jechuudha. Opposite of displacement or opposite of distance or opposite of akkuma amma fakkeenyaaf faasira kaasaa jiru opposite of speed velocity is vector quantity ettanii deebitan. Maal jennee unlike ogaa yoga unlike speed akkuma speed dha addattee jedhu speedaan faallaa speed dha velocity vector quantity dha. Velocity kalqabeedha jedhe. Maal jedhe? Velocity kalqabeedha. Okay, kanaafuu speed maal jechuun kalqabeedha jechuudha. Kallattii dhabe kallattii qabu jechuudha. Velocity kallattii qabu kan kallattii dhabe jechuudha. When an object travel a certain distance with different velocity, its motion is specified by its average velocity. Adda jechuudha. Average velocity dhaan specified ta'e. The average velocity of a body is defined as the body's displacement. Kana qotaa isa jalqabaa sana irratti jechuudha laallee turre jechuudha. Displacement maaliin akka barreeffamu, distance akkamitti akka barreeffamu jechuudha. Kalqabeen yookaan scalar quantity akkamitti akka barreeffamu yookaan immoo scalar vector quantity akkamitti akka barreeffamu barannee turre jechuudha. Isa paartii dabran irratti baay'ee kanaa barannee turre bal'inaan barattoota. Yoo ani hin barannee tanis laaluu dandeessan jira. Sanirraa ifa gala ta'uu baannaan komentii irratti nu beeksisuu dandeessan. Akkasumatti illee gaafiilee isin dhibdee jechuudha. Any question on this topic jechuudha. You can ask me in the comment or in the description. Achitti jechuudha addatti jechuudha naaf ibsuu dandeessan jechuudha. Gaafii isin dhibde any question jechuudha. Yookaan immoo wanniidhaan nu erguu dandeessan jechuudha. Lakkoofsa isaanii isin erginu ta'a yeroo dhiyootti jechuudha. Ammoo addatti imeeliidhaan erguu dandeessan jechuudha. Imeeliidhaan nu erguu dandeessan jechuudha. Imeeliin teenya ani jettee chaanaala irra seettanii imeelii ergachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma telegiraamnis jiru. Achirrattis gaafiilee isin dhibu jechuudha. Guruppii telegiraamaatis bannee kan wal gaafannee waliif deebisuudhaaf yaala jechuudha. Hanga danda'ame takkatti garuu any question jechuudha isin dhibde katee nu gaafachuun mirga keessanii jechuudha. Isiniif deebisuu qophiidha waan taaneef. The average velocity of a body defined as the body's displacement. Average velocity kun hoggaa ibsamu jechuudha. Akka maalitti ibsame jechuudha. Akka qaama displacement tokkotti ibsama. Divided by maaliif hirama jechuudha. Time interval yeroo isaan jidduu jirtu san jechuudha. Jidduuwwan yeroodha. Yeroo jalqabaatiif ta'umaa jechuusaati. During which that displacement occurs. Hoggaa displacement san uumamu yookaan gaggeeffamu jiru jechuudha. Let me hayennu maal jenna S naught or S sub naught and SB its position yoo inni at instant maalitti T naught T or T sub naught and T respectively respectively wal dura duuban jechuusaati. You can express average velocity amma average velocity ibsuu ni dandeessa. Mathematically as akka herregattee jechuudha. Herregaatiin maaliin bifa kanaan ibsite jechuudha. Changing displacement jechuudha over change in time. Bifa kanaan akkasi kaa'uu dandeessan jechuudha. Where kun jechuun maali the change in time jechuudha. Change in time T naught or T sub naught is starting time which it's commonly zero jechuudha. Commonly zero katee jechuudha. Got me? No, wettanii jirtuumi. The system international unity for average velocity is meter per second. Meter per second jechuudha. Unity international of average velocity da maali meter per second jechuudha. Meter per second meter hiruu second jechuudha karaa biraatiin. Okay.
but garuu there are also malee many other unit hedduutu jira jechuudha. Such as akka kilometer per hour jira, miles per hour jira, also written as MPA jennee jira jechuudha. Mile per per h in hour, mile mile bakka bu'aa p per bakka buuti hour h in hour bakka buuti jechuudha. In centimeter per second centimeter per second ittanii barreessuunis ni danda'ama jechuudha. Kan unit system international unit of average velocity maali meter per second system international kan itti walii galanii murteessan jechuudha. Kan waloodhaan murteessan jechuudha. Kan itti wal ta'an maali meter per second jechuudha. Wal ta'an sani unit kan jiru wal ta'an maali jedhu meter per second. Wal ta'an meter per second. Okay. Let us move on. The average of speed. Average of velocity fi average of speed garaagarummaa guddaa qaba gaa akka itti barreeffamus adda. Okay, average of speed of object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. Maal jenne average speed maali? The object is obtained by dividing maali total distance ida'ama distance deemamee yeroo itti fudhate jechuudha. Yeroo itti fudhate jechuudha. Saniif haa heeramu ta'a. No, bifa kanaan barreeffamee average maali no wanni isaanii adda adda kun kallattiin qabu jechuudha. Qal'abee isaa haa ta'u kanaan beekamu no kun asitti nagartanii no asitti nagartanii kun asii kana gubbaa maali jechuudha tootaalii jedhame. Asitti hundamaa jedha akkuma agartan bifa kanaan jechuudha. Starting point fi final point qaba. Ending point or starting point. Arabu kun yaa'uu dandeessan jechuudha sanii. No bifa kana jechuudha. If the motion is in the same direction along a straight line, average speed is the same as the magnitude of average velocity. Bakka tana ijoollatti jechuudha qabadha. Maal jee yoo sochiin tokko jira. Kallattii gosa tokko jechuudha. Kallattii wal fakkaataa ta'e tokko sarara qajeelaa irra yoo deeme average speed is the same as akka maaliiti akka magnitude maaliiti magnitude jee beeka dagaa direction jenne hanga maaliiti hanga maaliiti hanga average velocity dhaati wal qixaa. Maal jenne if the motion is in the same direction kallattii gosa tokko ta'e along straight line ta'e malee kallattii qajeelaa ta'e tokko qabu average speed is the same as wal fakkaata akka hanga maaliiti hanga average velocity jechuudha. Maali magnitude dhaan direction maaliif hin qabu eenyu direction hin qabne wanni hin qabu kallattii speed waan kallattii hin qabneef waan maal kallattii kadhabe waan ta'eef kallattii dhabe eenyu speediin kadhabeedha waan ta'eef kallattii dhabe waan ta'eef magnitude average velocity dha wajjin wal qixaa jedhe. However haa ta'u malee this is always not the case yoggaa hunda waan uumamuun jechuudha. Amma average velocity ilaallee jira akkasumatti illee average speed ilaallee jira. Isn't it? Aren't we? Akkasime instantaneous velocity. Instantaneous velocity okay, suppose the magnitude of your car's average velocity for a long trip was 20 meters per second. This value being an average doesn't convey any information about how fast you were moving or the direction of the motion at any instant during the trip. Both can change from one instant to another. Surely there were times when your car traveled faster than 20 meters per second and times when it is traveled more slowly. Suppose my magnitude of your car is average velocity for what? For a long trip was 20 meters per second. 20 meters per second. This value value asset getting no use dubbanna kun jechuudha maal jechuudha magnitude kun
What akka jechuudha. Being average doesn't convey any information about how fast hangam takka information tokko nun kennu jechuudha. No hangam takka sabsa akkamii akka qabdu you were moving ogaa deemu jirtu san jechuudha. Akkasumas direction deemu jirtu ifa tokkollee kan nun qabu jechuudha. Asirratti ogaa nu ibsa jechuudha. Of motion at any instant during the trip. Both can change from one instant to another. Kunis garuu kallattii fi hanga kunis kan yeroodhaa fi iddoowwan sadiirratti kan jijjiiramu ta'a. Surely jechuudha. There were times when your car traveled faster than 20 meters per second, and the times when it is traveled more slowly. Gaafa soda deemuuf itti saffisuu danda'u jechuudha. The instantaneous velocity of the car indicate how fast the car moves and the direction of the motion at which instant of time. Thus, it is the rate of change in displacement as change in time approaches zero. Mathematically, instantaneous velocity of a body is given by bifa kanaan jechuudha. Kunis waa'ee instantaneous velocity dha. Isii tana waa'ee limit irratti gaafa baratan jechuudha. Waa'ee limitiidha. Kan baratan ta'e limiti irratti kan baratan ta'e jechuudha. Akkasumas derivative of integration jee kutaa lamatti jechuudha. Gas kutaa kudha lama irratti waa'ee derivative integration irratti kan baratan ta'a. Garuu limitiin kutaa kudha lama irraa baatee jechuun koorsi keessa kan baratan ta'a jechuudha. Gaafa yuunivarsiitii seensanii waa'ee dastimit limiti kajaa'u barsiisonni adda ta'e jechuudha. Yoo adda ta'e jechuudha gaafa fireemaan koorsi achirratti hojjetan dhageenyu waa'ee dastimit limiti kajaa'u laaluu dandeessan jechuudha. Chaanala kanarraa jechuudha. Waa'ee limitii gaafa isaaniif galakkisnu laaluu dandeessan jechuudha. Limitii jechuun waan inni ta'e garuu isin laaluufis hin barbaachisu garuu more informationidhaaf limitii waan ta'e approach waan ifa isin akka ta'uuf limitii san beekuun barbaachisaadha jechuudha isiniif. Saniifuu bifa saniin akka wal hubannoon isiniif dhahama. Kunoo bifa kanaan jechuudha. Kun hoggaa fi instantaneous velocity hoggaa jennu kunoo bifa kanaan barreeffama jechuudha. S final minus S subnote jechuudha. Over T final minus T subnote. When T minus T finally jechuudha minus T subnote tana approaches to zero. Gaafa zero approach tan gaafa zero dhalaan zero tahanii osoo hin ta'in zero gaafa dhalaan according to mathematics akka mathematics jechuudha. Inni nambarii yoo lakkoofsa waamsaan isaa yoo zero ta'e gaa undefined waan ta'eef approach to zero jedhama not will be zero miti. Kana zero dhala not will be zero ta'u jechuudha. Not will be zero. Okay, key concept yaada ijoo isa qulfii yookaan furtuu kan nuun jechuudha afaan keenyaan. Instantaneous velocity is the velocity at a specific instant in time. Time specific jechuudha. Or over the infinities. Mainly small time interval xiqqoo takkatti jechuudha. Kan ibsu ta'e jechuudha instantaneous velocity yookaan. Okay. The magnitude of the instantaneous velocity of a moving car is the reading of the speedometer. Reading of speedometer kunis waan safartuu speedii ta'e jechuudha. Safartuu speedii ta'e jechuudha speedometer yookaan safartuu speedii ta'e jechuudha. Road traffic accidents are among the main causes of mortality in Ethiopia. Kunis balaan tiraafikaa jechuudha. Balaan tiraafikaa biyya amma keenya keessa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Isa ijoo nama balaa du'aaf saaxilaa jirtullee turteetti illee jirtullee dhaawwan akkuma asirratti piikcharii waan agartanii balaa tiraafikaa jechuudha. May God protect you from them. Rabbiin waa eegu waaqni nu haa eegu. Akasira speed is still jaamalle speed maali the most common factor in fatal road accident.
accounting for more than half of all road days each year. Ini sawiyya barbaraan jechuudha. Kan dhumaa jiru jechuudha speedii sababa speedii common irratti jechuudha. Saffisni deemuun konkolaataadha haalaan accidentiin inni balaan inni fidu haalaan bal'aa fi guddaa ta'ee akkasumatti illee naasisaa ta'e jechuudha. Figure 2.4 irratti akkuma mul'atu which shows on the fatal car crash where at least 5 people were died and 17 others injured after minibus collided with parked car somewhere in Ethiopia. Minibus fi konkolaataan kun walitti bu'anii booda walitti bu'anii namni 5 du'ee jechuudha, namni 17 kan miidhame jechuudha. Itoophiyaa keessatti jechuudha balaa akkanaatiin may God protect from it. Waaqni nu haa eegu. It may not seem like much, but driving even a few kilometers per hour above the speed limit greatly increase the risk of accident. Anis rakkoo guddaa kan qabu jechuudha. Yeroo xiqqoo kiiloomeetira xiqqaa tokko irratti saffisa daangaa hin qabne jechuudha fayyadamanii sonnis riskii hedduu geessisaa jiruu fi geessisaa turelleedha jechuudha. Kanaas asumaan jechuudha waaqni nu haa eegu. Akkasumatti illee warroota speedii kaalii ooftan jechuudha, warra konkolaataa oofus bifa eeggannoodhaan jechuudha oofanii akka hawaasa tajaajilan dhaabnaaf jechuudha. Speed limits are used to set the legal maximum or minimum speed at which road vehicles may travel on a given stretch of road. They are generally indicated on the traffic sign reflecting the maximum or minimum speed permitted, that is expressed usually in kilometer per hour in Ankanipsamuta. The speed limit are being started to be monitored by traffic officer in the various streets and the road of our country. Speed limit are daangeessaa saffisaa jechuudha. Yeroo hedduu fakkeenyaaf amma speed limit jedhanii yeroo hedduu speed limit jedhanii speed bumper fa'aa jedhanii yeroo hedduu speed bumper jedhanii tolchanii iddoowwan namoonni hawaasni itti baay'atu jechuudha. Speed bumper jedhanii tolchanii iddoo konkolaataatti qabbaneessan jechuudha. Magaalota tokko tokko keessa bal'inaan amma Itoophiyaa keessas bal'achaa jira jechuudha. Jalqaba wanti kun biyya alaa ture asirra biyya kanatti illee dabarsanii jechuudha. Warreen tiraafikaa maloota san fayyadamaa jiran jechuudha. I think hanga tokko hir'isee jira wanni isaanii speed bumper speed limit jedhanii speed bumperii jira jechuudha. Ittiin yeroo konkolaataan garagaluu danda'a jechuudha. Beeka sanii osoo speedii san hin hir'isin jechuudha itti deemaa dhufu jedhee speed bumperii san irraan sadarkaa kofuullee gahuu danda'a jechuudha. Sababa sanirraa kan ka'een warroonni konkolaachistoonni jechuudha achirratti speedii isaanii ni hir'isanii achiin lubbuun namoota hedduu baraaramuu ni dandeessa jechuudha. Warroonni konkolaataa keessa jiranii fi warroonni lafoon illee jechuudha sanirraa baraaramuu danda'an jechuudha. Hundumaafuu jechuudha of eeggannoodhaan konkolaachistoonni keenya akka konkolaachisan dhaamuu barbaanna jechuudha. Are used to regulate akkasuma illee isinillee jechuudha yeroo communityidha gaafa konkolaachistoota wajjin friendii inni jiru friendoota inni jiru akkuma fakkeenyaaf obboleeyyoon keenya ta'uuf jechuudha. San akka community jechuudha gorsa wayii kennuudhaaf akka fannoo diimaa tajaajila fannoo diimaa beektume akkuma bifa sanitti jechuudha. Publicitti jechuudha yeroo hedduu ni gorfama garuu more irra qabu gaafa walitti dhiheenya qabaatan bifa saniin akkasitti wal hubachiise namoonni jechuudha sharika keessan gorsa yoo ta'e beeksisa yoo ta'e bifa kana jedhanii jechuudha. Isaaniifis nuufis hundaafuu jechuudha gaarii ta'a jechuudha yoo speedii isaanii bifa bareedaan jechuudha. Isaaniifillee nuufillee haalaan barbaachisaadha jechuudha. Hundarraa waaqni nu haa eegu jechuudha.
It also controls the flow of traffic. It is also observed to minimize accident from happening. Kunis speed limiting kun speed bumper kennuun kun jechuudha. Speed bumper kennuun kun xiqqeessa jira jechuudha. Accidentii hambisullee baatu xiqqeessa jira jechuudha. Balaa konkolaataa kana xiqqeessa jira. Example 2.2 irratti maal jedha? If takes you 10 minutes to walk with average velocity of 1.2 meter per second gaafa deemtu jechuudha. To the north gara north gaafa deemtu from the bus stopped to the museum entrance gaafa deemtu gaafa baasiin dhaabbate booda jechuudha. Which is your displacement? What is your displacement? Displacement kee meeqa jechuudha. Displacement kee maali? Fakkeenyaaf amma asitti kun 10 minutes deemte jedha. Hangana deemte eega maal goote jechuudha. 1.2 meter per second kana goote karaa maali displacement kee? Displacement gaa meetiriin ibsama gaa unity waltaa system internationally meter akkasumas directionis qaba gaa akkuma jalqaba kaasuuf yaalaa turre jechuudha. Gaafa dubbattee jechuudha asitti fakkeenyaaf minute daqiiqaadhaan ibsamee karaa sakandii jijjiiruu qabdan jechuudha. Daqiiqaan tokko sakandii 60 qaba. Akkas gootanii transport godhanii dandeessan jechuudha. 1 minute equal to 60 second 60 second 10 minute daqiiqaan godhan meeqa ta'a sakandii meeqa ta'ettanii godhuu dandeessan jechuudha. San booda criss cross waliin gootanii as x yoo gootan fakkeenyaaf as x yoo gootan x times 1 minute walqixanii ta'a. Kunis gaafa kanaan baay'atu meeqa jechuudha. 600 kudhan baay'isu 60 mean second jechuudha. San booda x qabaafachuudhaaf over 1 minute gootanii 1 minute by minute is cancel out ta'a. San booda x walqixanii ta'a meeqa jechuudha. X walqixanii ta'a meeqa? Kunis minute by minute dhaan cancel ta'a. Asitti s hin oofee minute secondiidhaan bire saniifuu secondii hafee jechuudha. 600 secondiidha jechuudha. 600 secondii ta'a jechuudha. Gaafa secondii jijjiirru kana booda kana displacement keenya dalaguun hundi bu'u jechuudha. Ammoo kana qabadda 6 gaafa 10 minute changes to secondii gaafa ta'uu meeqa ta'a? 600 secondii ta'a jechuudha. 600 secondii ta'a jechuudha. Sana booda jechaadha maal gootanii kanaafuu displacementiin gaa meetiraan ibsama akkuma beektan. Displacementiin maali? Meetiraa fi kallattiin ibsama jechuudha. Kunis karaa north from the bus stop bakka baasiin dhaabbatee karaa maaliiti? Karaa museum entrance karaa deemtu jechuudha. Museum entrance karaa deemtu ta'a ta'ee jedhee sammooota north kallattii isaanii fudhattu jechuudha. Average instant average velocity walqixanii ta'a takka tuqaa meeqan 2 meter per second dhaan norziitti. San booda sakandii dhaamsuudhaaf maal jechuudha? Sakandiin baay'istan 600 baay'isuu takka tuqaa 2 gootan jechuudha. Kana gaafa baay'istan meeqa jechuudha? 720 meetira norziidha ta'a jechuudha. Akkuma asirratti mul'atu jechuudha. Taa'amna keessan akkuma asirratti isinii kaa'ee. Akkuma taa'amna keessan asirratti isinii kaa'ee kunoo 600 secondii godhe san booda average velocitiin kana jechuun 1.2 meter per secondidha. Karaa norziitti deemee san booda you want to find kana barbaadu deemte jechuudha.
displacement jechuudha. Asirratti imma wanni displacement kana amma displacement asirratti booldiidhaan takkaa'u immoo gubbara xiyyaa godhuu qabeenna yookaan maali displacement yookaan haasu. Displacement yookaan haasu inni maal godhuu qabna booldi godhuu qabna yookaan gurraachomsu takka gurraachomsu coollatti booldi godhee takka immoo gubbaratti xiyyaa godhuudha. Kan amma akka boolditti fayyadame kitaabni keessatti asirratti xiyyaa gubbaa godhuu dandeessan gubbaa dagatee booldi illee fakkaatu godhuu coollatti booldiin godhe saniifuu xiyyaa gubbaa kaa'uu dandeessan jechuudha. Gubbaa xiyyaa kaa'uu dandeessanii rakkoon qabuun beektan jeetii yookaan dhiisee jechuudha kitaabni asirratti xiyyaa kaa'uu dandeessan jechuudha. Okay. Huno average instantaneous average velocity bifa kanaan average velocity equal to jedhee san booda change in displacement over time jechuudha. San booda criss-cross waliin godhanii time change in time tana gisee dhaamsitee jechuudha. Change in time average tanaan dhaamsitee no as gaafa wanni dhangoonee jechuudha. Asitti change in time by time ni dhaamti. San booda average tun jechuudha. Average tan jechuudha walqixa kana jennee mire san booda S keenyaan nuuf jechuudha. Average jechuun change in S tanaaf jechuudha. Change in displacement kanaan nuuf jechuudha. Neefuu 720 meetir karaa noorziti jechuudha. This means displacement has magnitude of kana qaba jechuudha. 720 meetira and 720 meter in the direction to the north jechuudha. Kallattiin isaa karaa noorziti jechuudha. Okay, that is enough for today. I think let us call it a day. Nangai arraaf niga yeroo dhufu jechuudha. Fakkeenyota kunis salphoodha. Kana isin ilaaluu dandeessanii yookaan ulfaatu ta'e isin beeksisuu dandeessanii jechuudha. Wajjin kan hojjennu ta'e yeroo dhufu kana review questionidha kan hojjennu ta'e jechuudha. Review question yeroo dhufu san booda 2.3 acceleration kan jedhu kan sirrii ilaallu ta'a. Antazan have a wonderful time. Yeroo gaarii qabaadhaan afeerraa keenya 1 2 3 yoo